السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجاكم كبجات تعالى لو كجرت تندرج سنجو. أبي كان رتي وانتو كمتا كتشو بدن. شرابا كيسن ديما توكبا ديما يوكام مغاريسا. تركي شرابا كيسني غرا غرا توكب. غا تركي شرابا كيسني غرا غرا تو كان سورة كيسني مو سورين فكينيا فوتي مو ديغدي جود بفتيسا بفدالچا بفا تركي شرابا كنا ورفكاچون قب. مالي في غا فسن كاليري شرابا سكنا بلشتن شرابا سكنا بلشتن كاليري سغدي سنجلا بلسا وانتيف تركي شرابا كيسني ديما سماوي مغاريسا في وان كان توتاي غاريدا inni biraa immoo gaafa viidiyoo waraabbattan lafa ifa tasaa keessa yoo ta'e fuula keessanii waliin balleessa. Ifa tasaa gaafan jedhu fakkeenyaaf bakka dudduubbii keessan wanti qabu waan ifti isaa tasa bareechee fakkeenyaaf yeroo sanatti viidiyoo yoo tokko waraabbannaan isin mokkore viidiyoocha haala viidiyoocha inni itti wal fakkaatuun maaliif carqiin shuraaba keessanii akka diimaan isaa akka kan maastanii kanaan akka kaleerii sana wal fakkaatuuf bakka filattanii utuu kaatanii gaariidha. Galatooma ulfaadhaa nu jajjabeessuun dagatinaa isin jaallannaa keessumaa immoo subscribe gootanii like gootanii na jajjabeessuun dagatinaa maaliif namni amma beekan mana eeganii jedhu wama beekan wal barsiisan malee wanta haaraan lafaa wanti jedhu jiru. Anis waan hin beekun si barsiisaatti waan beektu nu barsiifta. Kanaaf wal jajjabeessuun gaariidha. Isinin jaalladha immoo isinin kabajas hunda keessan naaf jiraadha. Garaappi keenya. Okay, nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanutti hunda keessan isin dhaga'u nu hordofaa nu faana bu'aa. Amma as gaafa seennu jalqabumaa bakka kana ni rukunnaa achi booda bakka kana ni filannaa haala viidiyoon keenya itti waraabameen as ni filannaa. Sababni isaas silkiin keenya ol ka'ee dhaabatee waan waraabameef as filanna. Achi booda qallattumaan bakka kana dhufne kaleerii barbaanne kana keessaa maraxannee fakkeenyaaf adii filadha. Adii buufannee erga kaanee akkana gad rukunnee bakka kana qubaan akkana qabnee iddee kana qabnee akkana sarkenna. Bareechinee dheereffachuuf akkana goone bakka kanatti dheerinni isaa daqiiqaa tokko sekondii waa hanquudhaa jedha bakka kanatti kunuuti. Achi booda akkana fuulduratti akkana bunnee gara kanatti akkana bunnee bakka kana akkana rukunnee achi booda as dhufna. Miidiyaa bakka jedhu dhannaa. Maaliif bakka footoon viidiyoon keenya asirratti waraabame kaameraa keessatti waraabame waan ta'eef as dhufna. Sana booda as rukunnee viidiyoocha as baafna. Achi booda viidiyoocha dheerinni viidiyoochaas gabaabaadha waan ta'eef viidiyoocha bakka kana qabaan qabnee iddee kana akkana gad harkinnee fuula guunna adii balleessinaa jechuudha. San booda mee viidiyoocha ni caqasna gaa jecha sagalee isaa waan nu eeguuf sagalee isaa irraa ni balleessinaa. Sagalee yoo irra jiraate sagalee isaa waliin irraa balleeffamuuf yoo irra jiraate sagaleen siyaasa hunda dabarsu sagalee lama walitti dabarsu jechuudha. Kanaafi okay achi booda in kaafna gaa amma viidiyoocha. Amma silkii keenya keennee bakka keennu kenneerra. Okay. Tokko jalqabuu fila. Lama. Sadii. Afur. Shan. torba, saddeet, sagal, kudhan cufameera viidiyoochi waraabame. Okay, hamma bakka inni tokko jedhee jammare kana irratti akkana bunnee ifama bakka kanatti akkana bunnee iddee kana akkana rukunnee kirrittiisiin bakka inni irra jiru jechuudha. Iddee kana rukunnee achi booda fuulduratti kunna achi booda bakka kana qubaan kappii goonee gadi qabnee fuulduratti akkana bunna wal qixxeessinaa adiidhaan
Achi booda adichaa amma dudduubaa kana bakka kana rukunne itti kunna. Isas fakkeenyaaf itti kutuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf bakka kana rukunne itti kunna. Yoo barbaannes immoo quba addee kanaan quba hin qabne akkana yoo harkifne hin gabaabbatas. Haala barbaanne hin gabaabban. Achi booda quba lamman keessan quba tokko addee kana keessanii tokko addee kana keessanii walitti kana dheeressitan bareechitanii lamman isaa walumatti dheerataa raamu. Walqixxee wal dheerataa raa jechuudha. Maaliifi bakka kanatti kana buttanii addeen quba xaaxee sanatti bakka isa olii kana adichaa maal gootanii bakka kana rukuttanii bakka lamatti kuttan citeera. Amma isa buttanii bakka kanatti ammas bakka lamatti kuttan kutameera. Amma isa kana buttanii akkan harka xaaxessuun bakka lamatti kuttan. Okay. Bakka harki isaa lamaan walitti dhufe sanatti ala walitti dhufu isa akkana ta'uu qabu akkana ta'uu qabu. Erga inni dhufee bicuu tokko turee ka'ee ala inni walitti ba'utti akkanatti. Okay. Achi booda hamma barbaadan dheerefachuun fedhii keessanii. Kanaas ittiin balleessa waan ta'eef kudhan guuteera. Kana balleessuudhaaf bakka kana akkana dhaheen dileetiin kunuuti dileet godha. Isa gadii asumatti dhaheen fakkeenyaaf sana amma dhagaadha. Heddee kana qabdanee isaa keellootti kanarra jirtu yoo isin akkana buttane wal qixxaateera jechuudha. Argitanii lakkoofsichi meeqa ta'eera? Tokko lama fakkeenyaaf walitti bunna deebifne tokko lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan guuteera jechuudha. Amma erga kudhan guutee akkam goonaree deebinee dheeressine kallattiidhaan adii kana rukunne bakka kana adii TCS kana rukunne kaleerii filachuudha. Kaleerii kan barbaaddaa jedhe keelloodhaan jedhaan raatitti godhii deematti keellootti jijjiireedhaadha kana asin darba kanannaa kaleerii barbaaddan filachuun mirga keessan egaa kaleerii irratti kaleerii kan filattaa kanan filadhaa jedheen. Raatitti godhii raatiin itti godhi addarbee as rukuteen kaleerii biraan naqa. Haala kanaan kaleerii barbaaddan filataa deemtan. Achi booda ammas as dhufeen kaleerii koo fudhadhaasi waan na hafe waan inni ittiin galchine ilaaleen kaleeriin barbaade fakkeenya kaleerii kana sadan fudheera. Amma kaleerii naafe jijjira kaleerii baay'ee jira. Kunillee ni jira. Kana fudhadha. Raayitiin itti godha. Ammas akkanatti siqeen iddoo kana dhaha. Bifa kanaanin kaleerii hunda isaa jijjiiradhee waliin gahaa jechuudha. Gara gadiis jira kaleerii barbaaddantu jira gara gadiis ol butattanii kaleerii barbaaddan fakkeenyaaf kaleerii kana barbaada.
yoon jedhee rukuta ammas asin dhufa achi booda asis naannaha kaleerii barbaadan filachuu mirga qabdanii kanan filadha ammas asin dhufa okay video dheeressuun gabaabsuun akka barbaadanitti gabaabsuu akka barbaadanitti dheeressuu dandeessanii aynata barbaadan filachuu dandeessanii filachuu barbaachisaa barbaadan aynata barbaadan filattanii hin qaqayyaramas yoo aynatichi isinii ta'uu dides qayyaruun isin danda'ama bakkoo kana rukuttaniituma qayyarattanii haaluma kanaan okay amma fixarra geenyerra bultanii kaleerii bifa barbaadan filattanii magariisas filattanii bifa barbaadan yoo filattan rakkoon qabu bifa barbaadan okay raawwachiisa irraa amma bifa shaanii maasxaxxabaa filannee okay amma filannee waliin geenye akkana walitti waliin deebine kaleeriin keenya kunooti jechuudha kaleeriin keenya kunooti amma gaa eessar kunnalee viidiyoo keenya irratti rukunna viidiyoo sagalee irratti rukunnee bakka kana rukunnaa akkan ol bunnaa osnii boodides bakka isinii ba'e irratti kana filattan mudhii qabattee dhaawattu fakkii kana dhaawattanii achi booda bakka kana rukuttanii diimaa ta'uuf hin barbaachisa sababni inni diimaa ta'uuf immoo fakkii shuraaba keessanii diimaa kana balleessuuf waan ta'eef achi booda bakka kana rukuttanii akkana rukuttan fuula keessan akkana godhe gaafa inni akkana godhu bakka kana qabdanii ayyee okay amma lalaga tokko lama sadi afur ayyacho እንደዛ ነው ይችላል ያጎታኒ ኢሳኒ ዱበተን ገደከና ካጎታኒ yoo asirratti gaa fakkeenyaaf bifti tokko isin mararuu didee bifti kana keessaa bifti isin mararuu ta'uu didee fakkeenyaaf bifti shuraaba tokko nama mararuu didee fakkeenyaaf bifti kun lamman tokko ta'ee jedheen qayyaradha fakkeenyaaf kun lamman akkam godhee bakkuma kana dhaheen kaleerii kana dhaheen as dhufeen kaleerichi inni hunnaa ta'uu waan dideefi as rukuta okay argitanii jijjiireera haala kanaan isin jijjiiraa jechuudha walaakiin yeroo viidiyoo waraabbattanoo viidiyoo waraabbachuu irratti immoo wantiidha fakkeenyaaf kan dudduuba kootti kun oolaa dudduuba koo sana jirti yoo argaa laattan ta'e barcumee dudduuba koo jirti teessoo wayii teessootiin sun beeksisi diimaa waan ta'eef gaafa asi diimaa kana qayyaru siinis kunoo akkasii wajjin qayyartu laalaala teessootiinis ilaa teessootiin isin qayyaraatti jechuudha maaliif sababa kirrichi carqichi diimaa ta'eef jechuudha kaleerii diimaa waan ta'eef akkanatti qaqayyaraa bifa barbaadan uffata barbaadan godhachuu adii kana irraan balleessu kunoo adii danda'e irraan balleessu kaleerichi waan biraa malee laanni gadii kunis gurraacha'eetuma taa'aa jira okay akkasii galatooma alfaadhaa bakka kana rukuttanii daawlood godhattanii bakka ekspaartii bakka jedhu kana ni dhuftu gaafa dhufee daarii kanaan ga'u daawlood godhee isinii buuseera jechuudha galatooma alfaadhaa isin jaallannaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa waan baay'ee jira isiniif dhiyeessinaa galatooma alfaadhaa daawlood ta'eera jechuudha